أبدتها في أني الدباني جرا يعني فو أبدتها في أنا جنا والبلد نقرتني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كجنت تجارة تنبض هردفتو كاملاتو كل كيسنو أكم نجافة يا كيسني جرتاني النجاة كوت الحمد لله. أما تلقين ربي قدام بكتيرتني سوالين هجراتو سنيبها باي أتيتشا. gabaabseeti isinitti hima osoo isinitti hin dheereksine jechuudha. Namoonni hedduun abdata na gaafachuu jirtanii jechuudha. Abdata na gaafachuu jirtan namoonni hedduun jechuudha. Komentii jalatti abdataan eessa jira, duruu adda baatanii akkam taatanii maal jettaniiti namni hedduun abdataan eessa jira jettaniiti kaniif gaaffii isinitti ta'ee ani immoo gaaffii isinitti deebisa isinitti kennuudhaaf jechuudha. Akkasitti argama irraan tana gabaabsee osoo isinitti hin dheeressin jechuudha. Abdataa fi ani adda baanii jirra. Saniifuu abdataa fi ana gana walbirratti nagartanii wal dhiifnee jirra. Akka akkas isinii jalfeetaniianii fi abdataan ganda tokko keessa osoo hin taane mana tokko keessa osoo hin taane bakka addaan fagoo jirra jechuudha. Sagantaan yeroo takka wal bira dhufu. Yeroo walitti dhufnu hunda akkuma agartanii piraankii viidiyoo garagaraa waan akkas akkasii san irratti walitti aaruleen hin jira. Piraankii osoo dalaganii walitti mufachuuleen hin jira jechuudha. Saniifi yeroo hunda yoo wal agarre hunda guyyama wal agarre hunda guyyama wal agarre hunda piraanki irratti dalagee takkin viidiyoo dalqaa viidiyoo dalageedheen nama viidiyoof isa barbaadu innillee nama viidiyoof na barbaadu fakkaata. Nama yoo inni dhufe guyyaa hunda viidiyoo na wajjin dalagnaan jedhe akkuma waan mush jaarsaa jaarsummaa osoo hin taane akkuma waan jaarsaa yaani viidiyoo maaf qofa na barbaadu natti fakkaata jechuudha. Saniif namni yoo wal bira ga'e hunda viidiyoo wajjin hojjetu. Saniif malee nuti asii waliin jirra garuu isinitti immoo wanti waan biraa isinitti fakkaachuu danda'aniif abdataan guyyaa hunda waliin agarru. Maaliif jenna bakki nuti jirru magaalaa takkaataatu malee hedduu addaan fagoodha jechuudha. Aniif abdataan ka jirru. Saniif adda baatanii jettaniitiin wanni isin jajjartaniif hin jiru. Saniifuu aniif abdataan yeroo hedduu gisee dura wal agarre san irraa walitti dhufnee viidiyoo wajjin dalagu turre viidiyoo wajjin dalagee yeroo hunda yaani piraankii irratti dalagaa piraankii irratti dalagaa kafa wal qoduu turre jechuudha. Amma meeqi piraank mataa irraa nutu diriiruu irratti oomte jenneeti irraa hafuura baafannee jechuudha. Saniifi ani baatii meeqam piraankii akkasii walitti dhaabee dalaguu dhiisee laannoo piraankiin na dabbartu osoo neettuu jechuudha. Mushi isin qofa osoo hin taane piraankii chaa oolu irraanfachiisanii akkanatti suutan dalaguu wayya akkana bareeddi jenneeti. Nuti wal agarraa waan akka hadiiqaa bakka bashannanaa adda addaatti yeroo gadi baanu waan agarraa laakiin viidiyoo isiniif waraabuu yeroo hunda nuti waan hin toliniifi saniifi warri adda baatanii akkam ta'e abdataan aniif abdataan imaaraata akka waliin hin galu ganda tokko keessa waliin hin galu hedduu adda fagoodha. Saganteeffannee akkasitti mashwaara walitti dhufu. Saniif malee inni amma fakkeenyaaf yeroo hedduu ijoolleen diraamaa nuuf dalagi waan isaan jedhaniif diraamallee nuuf waraabu waan isaan jedhaniif diraamaa isaaniif waraabu diraamaa isaaniif iskiriiptii isaaniif sirreessii kana gochuufi dhufa. Yeroo dhufe achumaan piraankiin irratti dalagaa jechuudha osoo inni yanni fa'a piraankii akkasiin irratti dalagaa. Ammas ijoollee wajjin hojiitti jira inni fi mataa isaatiif hojii jechuudha. Amma durallee abdataan biiziidha isiniin jedhee ture. Bilbila wal agarraa torbetti yeroo takka wal agarra nutu ijumaanuu jechuudha. Torbetti gaafa akkasii guyyaa takka wal agarra san yoo inni fi piraanki jedhee guyyaa takkitti saniin piraankiin wal kof godhuun hin taatu yeroo hunda namatti hin toltu laannoo namni jireenya dhuunfatiif malee waliin jiraachuuf gara fuulduraa karoora kabaasu malee waan isin onlaayinii irratti agartan qofaaf fi miti jechuudha. Yoo akkas taate jireenyi keenya walumaa galatti onlaayinii qofa ta'ee jechuudha. Saniif nuti yeroo hunda yeroo wal agarrarraa viidiyoo piraankii viidiyoo wajjin dalaguuf wannummaan wal barbaannuuf viidiyoo qofaaf jechuudha. Akkas taate karoora wayituu nuti gara fuula duraatiif hin qabnu namni akkuma gisee nam tokko yuutuub jecha wal fuudha warri yuutuubaraa kun yuutuub maachi wal fuudhamu jaasa jaatu wal barbaachisu hin taane namni jedhus irra hedduun nama akkas jedhe jechuudha. Yoo ni fika guyyaa hunda viidiyoo guyyaa wal agarrarraa viidiyoo boolitti isiniif hojjennee gadhiisnu taate waan san nuti illee dhugoomsiree jechuudha. Dhugaa fakkaatti jechuudha. Sanumaafuu warroonni abdataan eessa jira jettan abdataa piraank irraa naadhis boqonnaa godha jira innillee piraank naafi abdataan jechuudha. Abdataan piraankii dalagee isiniif gallakkisutti jira. Garuu mootuyyuu jechuudha. Hanqa walitti dhufnee amrii walitti goonee yaani ni kennin wajjin iddoo waan hin jirreef akkana godhi akkas godhi jedheeti yaani sajjiduu hin danda'u. Innillee akkasumatti naan ajajuu jechuudha. Maaliif jennaan yeroo gabaabduu qabnaa yeroo gabaabduu tana namoota akka barbaadetti fayyadamuu barbaada malee bisho osoo wal bira hin gahin ammaanuu watti wal godhuuf hin barbaannu jechuudha. Maaliif innis jireenya isaa haga gaafa guyyaa san ga'ee walitti dhufnuttu innis jireenyuma isaa akka xabi'ii san jiraata jechuudha. Jireenyuma isaa aadii ka duraanii jiraata. Innis jireenyuma kiyya aadii ka duraanii jiraata. Abdataa maaliif akkana goote abdataa eessa oolte abdataa eessa baate abdataa eessa butte hin jedhu abadan. Maaliif jennaan
gana guyyaa sanin ga'e gaafa guyyaa san ga'e boodan ilaa hanga umrii guutuu gana wal xaxaxaruu deeme waan ta'eef gana wal hordofu wal to'achuu deemne waan ta'eef amma jechuudha yeroo isaa jalaa wanti gurup yeroo isaa jalaa saamuun barbaadu inni illee yeroo tiyya akkana jalaa saamuun barbaadu jechuudha saniif naaf abdataan amrii walitti hin goonu jechuudha innis waan itti fakkaate hojjeta anis waan itti natti fakkaate hin hojjedha jechuudha. Abdataan ammallee nama akkana ta'e akkas ta'e jedheetiin hedduu amrii namatti wanna godheetiin nama dararusanii miti nama firiidha. Abdataan nama barate itti odeessitan jiranii abdataan ammallee taanaan nama barate maaliif jennaani dhugaa nama dhoessanii wanti irraa barcuma irraa walii ka'an malee teessoo irraa walii ka'an malee dhugarraa waliin ka'an akkuma jedhan isaaniif jechuudha nama barate nama akkasitti wanti nama dararusanii miti nama cinquu miti. Saniif yesun arsite ga waan yaani haqa dubbachuu jira waan ta'eef dubbiin kijibaa namni ganama beeknu dhugaa dubbateen gaabbu akkuma jedhan san ani tisheenaa ittiin qabu jechuudha wanta dura abdataan na barate jedheefillee isin aarsite garuu an mootuyyuu waan hin aarsillee hin jiru jechuudha. Namoonni hedduun sumaaltichi keessan akkam ta'e sumaalticha kee akkam goote sumaalticha mucaan Oromoo qulqulluudha sumaalticha kee akkam goote biisni keessan achuma dhiisaanarra. Mucaan nama Oromoo qulqulluudha. Abbaan namni kun nama jaallatee namni kun naaf ta'aa jedhee sammuu mataa isaatiin deema. Akkuma bifti keenya garagara fedhiin keenyallee garagara. Wanni si gammachiisu na gammachiisu ati huccuu diimaa hoo jaalatte angurraachuu jaalatte yaani akkasi jechuudha. Saniifi namuu fiildii garagaraa qaba. Akkuma mana barnootaa sanitti namni kun maatisii danda'a, kun fiiziksii danda'a, kun baayoloojii danda'a. Fiildii garagaraa qaba. Akkasuma fiildiin kiyyallee keessanii wal adda ta'uu danda'a jechuudha. Saniifi hundi keessanuu warri na jaalatan isiniin jaaladha yeroo kamuu isinii kabaja isin cinaan jira warri yeroo hunda jechuudha yeroo hunda na cinaa dhaabbattanii rakkoo keessattillee bal'oo keessattillee nuti cinaa jira nuti siif jira jettanii obboleeyyan kiyya ka'aa yeroo hunda na jajjabeessite yeroo hunda na cinaa dhaabbattan keessattuu warreen waggaa meeqa guutuu waggaa gara waggaa sadii wal beenu hagarraatitti waa hunda na jajjabeessitanii diraamallee namni hedduun na barreesse diraamolee sanis hin dalagne dhiifama guddaan irraa ta'a jecha diraamaa iskiriptii hedduu barreessanii na ergan seenaa ofii jechuudha sanis gana hojjedhe daawwattoota bittas waan isin baasanii gana hojjechuu jirra inshaallah gara fuula duraati diraamallee sanis piraankii xiqqishu an laaffisee jira akka duraanitii miti piraankii inni laaffisee diraamaa dalagee diraamaa waan barnoota namaaf ta'u gadhiisa jedheeti dhugaa dubbachuuf asirratti yaadaan qaba. Yani sumali prank gizen dalage quality si irraa gadi buuseetiin seefii godha jechuudha. Prank yeroo dalage maaliif akka gara fuula duraa akka YouTube kiyarra teettum turu prank. Maaliif jennaan prank namni barnoonni inni irraa argatu baay'ee hin jiru jechuudha. Prank irraa namni kan irraa barnoota argatu diraamaadha. Haala kamii diraama irraa waan barnoota argatan yoo jettan seenaa dhugaatii irra guddaadha nama viidiyoolee an dalage seenaa dhugaati. Ijoollee warri seenaa dhugaa barreessanii ergallee nama hedduutu jira seenaa isaanii fa'aa dalagee jechuudha. Isaanillee akka yaadannootti seenaan tiyyatuun achirra naafaateettu jedhaniiti barreessanii seenaa isaanii san natti erganii jechuudha. Seenaa isaanii san hojjadhee irra guddaa ammoo seenaa ofii beeku jechuudha. Akka ijoollummaa kiyyarraa ani beeku seenaa ollaa keenya fa'aa hojjadhee ifa mararraa ta'aadha akka seenaa kiyya hojjette yaani namni seenaa kiyya hojjedhu namni hedduun seenaa barreessee kanaa ergin jira garuu seenaa san keessatti namni irra guddaa bakka irra waannaa jechuudha irra boota sila muhimmii taphatee nama biraa waan ta'eef isarraa hayyaman gaafan saniif dhiise. Akkasii jechuudha saniif diraamaan isin biraan ga'a jedheeti diraamaa kutaan deemu eegallee dalagu jirra inshaallah afaan rabbiitiin isa bareecheetiin kwaalitii itti godhee seefii gochuu deema diraamaa ani piraankiilee kwaalitii ittiin godhu gara fuula duraa yeroo kwaalitii irraa gadi buustee seefii goote bijij jedha jechuudha yaani mul'atu fuulli namaa likkitti mul'atu sagaleen namaattillee ciccitaa deemee jiru yeroo viidiyoon kee kwaalitii osoo ittiin goone seef goote jechuudha akkasiin godhaan piraank irra guddaa maaliif gara fuula duraa akka teettu fedhu jechuudha. Gara fuula duraa akka baddu fedha jechuudha. Dhaloonni ganaa dhufuuta daa'imman jechuudha. Namni amma yeroo ammaa kana wannan jenne ka gara fuula duraa arguuf waan barnoota isaaniif ta'u qofa akka YouTube irratti hafu yookaan akka online irra taa'uun fedha. Saniifi jechuudha. Warreen haga ammaa jajjabeessuun yaadanis ta'ee homa hundaan sarpiraayis na gochuudhaan yeroo hedduu na gammachiisuudhaan waan daawwattoonni hin agarree kaameeraa duubatti waan kaameeraa duubatti turre guddoodha waan kaameeraa fuuldurattis yeroo hunda agartan caalaa jechuudha. Saniif guddaa galatoomaa guyyaan immoo akka ajaa'ibaatti as bee hunda keessanuu maqaa keessan dhahee warra isin hayyamamaa taatan maqaa keessan dhaamuudhaaf
Eeyyamamaa taatan maqaa keessan wanti keessan godhee namni yuutuubaraatti illee ni jira yuutuub isaaniitti illee isiniif maxxansee jechuudha haga amma yuutuub isaaniitti illee isiniif akkanuma afaan galatamaa jira maal guyyaa itti eeggachuu jira jechuudha guyyaa muhiim guyyaa murteessaa ta'e wayii akka na gammachiisutti isaan sanii galateeffachuu fedha irra guddaa jechuudha akkuma isiniin jedhe warroonni abdataa nagaafachaa jirtan sumaaltichi keessa ta'e nag jettanii nagaafachaa jirtan sumaaltichi osoo hin taane oromtichi kiyyaas ni gurgura. Sumaalticha kiyya osoo hin taane oromticha kiyyaa jechuudha amma wal bira hin jirru akkasii sumaalticha kiyya osoo hin taane oromtichi kiyyaa as hin jiru jechuudha jiddumaan namni fulaanatti bane sanii fi ammaaf as hin jiru isin jedhu mana tokko keessa osoo hin taane wajjin ka jiru bakka bira wajjin jirra viidiyoo eega wajjin waraabin turre jirra walaakin nuti waliin jirra jechuudha walumaan mari'annee waa hunda goonee gaafa muktaar hidhameetiin jedhee viidiyoo itti mari'adheetiin waraabiyanii mari'adhee yaani akkana jedhee inni illee dhugaa dubbachuu baay'ee rifatee gisee muktaariif jedheeti qabamanii hidhamanii jechuudha baay'ee rifatee laakiin ammoo tuyyuu as ba'ee isinitti himnee sila inni gisee sana as ba'ee waan takka dubbate kuni maalin jechuuf deemtanii sammaaf anumaa dubbataadhi siin jedhanii abdataan saliif walumaa hin jenne jechuudha quba qabaa inni illee dawwaleetumaan gaafachuu jira dawwaleetumaan eessa ga'anii kana isaatu iyyuu wanna jedha ana caalaa isaatu irra hordofaa ture jechuudha jedhanii dawwalee waan adda addaa gaafatan deeman irraa eegalee jechuudha isaanii fi warroonni abdataan gaafatan kana booda nan gaafatinaa waan isiniin jedhuuf aanuu viidiyoo hojjedhee asii fida yeroo hunda piraankii irratti dalaguu waaniifi nu dabbarteef yeroo hunda waanuma viidiyoo daa'iman piraank walirra dalaguu hedduu nutti hin tolle jechuudha sanii fi diraama waliin dalagu jira aniif abdataan diraama waliin dalagaa diraama keekeetii fi abdataa arguu feenaa jedhanii namni irra hedduu namaa jechuudha sanii piraank diraama waliin dalagu jira aniif abdataan jechuudha diraama aniif abdataa waliin dalagne yeroo jalqabaatiif akka diraama waliin dalagne beenu kaa'e yeroo jalqabaatiif diraama dalagne diraama yeroo jalqabaatiif nuti dalagne sanii isin bira akka geenye ta'a hin laaltanii jechuudha yooni fi diraama sun isinitti tole dhugaa dubbachuuf diraama habbaa takka osoo hin taane diraama kutaan deemu gara kutaa shanii jahaati yooni fi diraama sun isinitti tole isin gammachiise waliin itti fufnu ta'a piraankii san dhiifne diraama saganteeffannii walitti dhufnee hojjanna jechuudha abdataan hojii biraatis yuutuubii qofa kiyyaan hojjetu hojii biraatis hojjetaa barnoota barataa waan adda addaa godha saniif jechuudha barnoota afaanololee garaagaraa kanneen kana fa'aa barata saniif yeroo hedduu biiziidha ammas akkuma isiniin jedhee wal bira jirru jechuudha adda fagoo jirra magaalaan takka keessaa jiraannu malee bakka narraa fagoo jira jechuudha akkuma yeroo isiniin jedhee san waan isin hubachiisuuf ta'eeti saniif warreen na jaalatan hundi keessanuu isiniin jaalladha warreen na jibbitanis isiniin jaalladha isiniin kabaja jechuudha hundi keessanuu naaf galatoomaa naaf jiraadha viidiyoo biraatiin ammootu hanga walitti deebinu viidiyoo biraa keessatti ammootu warreen yuutuuba bitattaniillee jechuudha warreen yuutuuba bitattanis yuutuuba bitachuuf yaada qabdanillee jechuudha ergaa waa hedduu isiniif qaba waa hedduu waan isiniif galiintu jira jechuudha warreen yuutuuba anarraa bitattan ta'e warreen yuutuuba seetorraa bitattan ta'e warreen yuutuuba ganaa bitachuuf honnachaa jirtanii namoonni hedduun yuutuuba bitachuuf namoonni na gaafatanii narraa xalabatan nama hedduutu jira garuu waan isaaniif hin galiiniif jechuudha akka daawwattoonni illee namni hundi isaaniif galutti akka isiniif galutti waa isiniif ibsutu jira jechuudha viidiyoo biraa keessatti isiniif ibsa ammaaf ammoo isinitti hin dheeressu daqiiqaa 10 wayii deemee jira waan ta'eef kunuyyuu akkasii sirriitti isiniif ibsa jechuudha warreen yuutuuba bitattanii warroon yuutuuba bitatan silaafu warreen irraa bitatan maashaallah ijoolleen ta'e irratti dalagattuun irraa bitatee irratti dalagu jiranii warreen amma ganaafa bitachuuf wajjin haasa'u jiru yookaan ammoo iyyuu guruupii bakka takka walii hidhamanii guruupii keessa waliin jirru isiniif ibsa jechuudha bakka sirriitti akka isiniif ta'utti jechuudha yuutuubii daba akkamitti banataan akkam haala kamitti irratti dalaguu qabdaa kan jedhu jechuudha inshallah rabbi isin bira haa jiraatu khayri isin waliin haa jiraattu viidiyoon kiyya qarraa kanuma fakkaata viidiyootti aanu keessatti sirriittiin isiniif ibsa jechuudha saniifuu amma bahuuf deemu jirra haja waliif bahuuf deemu jirra hundi keenya bakka takka bahuuf deemu jirra jechuudha laqxaa viidiyoo yaalatti waraabuu fi saniif hanqaa guyyaa biraa walitti deebinutti nagaa annaa jiraadha horaa bulaa deebanaa.